goota guyyaa xiiqii waca diinaatiif kan hin jilbeeffanne kan dhugaa dubbachuu hin sodaanne goota lammiin Itoophiyaan hundi yaadatu har'a nu gidduutti argamuu baatus wareegamee nu gidduutti argamuu baatus OBN yaadannoo isaatiif beekamtii maatii isaatiif kennuuf jedha weellisaa gooticha Haacaaluu Hundeessaa ጥበብን ተፈጥሯዊ ተሰጥኦን በአግባቡ ተጠቅሞ ለሀገር ለህዝብ ማበረከትን ያሳየን በጀግንነት የቆመ ደፍሮ የተፋለመና ግንባር ላይ ሆኖ ሁሉን ያሳየን የዛሬዋን ቀን የማሸነፍን ሂደት እንድናየው ካደረጉን ሰዎች መካከል አንዱ የሆነው አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ዛሬ ከሚታወሱት ሰዎች በተለየ መልኩ የምናነሳው ሰው ነው። የኦቤን ማኔጅመንትና ሰራተኞች በተወያይተው ባደረጉት ልዩ ውሳኔ የ10 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ናቸው። ሃጫሉ አልሞተም፣ አብሮን አለ። ብዙ ሃጫሎች በልባችን ውስጥ ከጎናችን በቤታችን አሉ ለማለት ነው። ሃጫሉን hinduunes hinduus barabaraan seenaansa gootummaansa nu waliin jiraata. OBN hojjetoota isaatii fi akkasumas maaneejmentiin OBN waliin ta'uudhaan qarshii miiliyoona 10 maatii isaatiif gumaacha taasisanii jiru. qarshii kana yookaan badhaasa kana akka fuudhaniif abbaasaa obbo Hundeessaa Boonsaa akkasumas haadha manaasaa aadde Faantuu Damissoo gara waltajjiitti affeerra hamleedhaan nu geggeessa. ሃጫሉን በመናስታውስበት መድረክ አባቱ አቶ ሁንዴሳ ቦንሳና ባለቤቱ ፋንቱ ደምሴ ሽልማቱን ለመረከብ ወደ መድረክ ይመጣሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ሽልማት ላይ እንግዲህ 3 ሚሊዮን የኦቤን ማኔጅመንት የወሰነው ውሳኔ ሲሆን 3 ሚሊዮን ብር ነው። 7 ሚሊዮኑ ደግሞ ከኦቤን ሰራተኞች የወር ደሞዝ ገቢ የተደረገ ነው። ባለውለታዎቻችንን ማክበር፣ ጀግኖቻችንን ማወደስ እንዲሁም በሆነው ባለፈው ያዘነን መቆም ሳይሆን ሌሎች የበለጡ ጀግኖችን ያፈራን መሄድ ተገቢ ነው የሚሆነው። hamleedhaan nu geggeessa. guddisnee isin galateeffanna. እንግዶቻችን ሽልማቱን ያበረከቱልን ኦሮሞፍ ወሬጋሜ ኩን ጀቻ ቱሬ ጅራ ጀቻ itti fufuu dandeenya jechuudha. mee kanatti aansinee gootichi gaafa xiiqii weellisaa Haacaaluu Hundeessaa egaa tokkummaa biyya kanaaf wareegame mee beekamtiin immoo kennamee jira maatii isaatii fi mee maal jedhu laata abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa ana biratti argamu. galatooma egaa Haacaaluun abbaan isaallee ani yoo ta'e inni saba hundumaafuu ilmoodha. maaliif kana jechuun koo Haacaaluun otoo biyya isaatii mormuu otoo Oromoodha mormuu baaragoonni kan dhiiga namaa dhangalaasuu baran kan nama nyaachuu barantu mucaa koo goodaatti hambise. mucaan koo hojjeteen qufne Haacaaluun hojjeteen qufne fiigeen qufne nyaacheen qufne ganaa daa'ima daa'ummaa isaatiin immoo onnee qaba onnee isaatiif kana ta'e malee waan biraati miti. daboroon dhokatteetuma teesseet jiraatti
inni immoo dhokatteen ta'u kanatti himne irra nuun dumtu lakkii alma koo dhiisi jennaan anumtillee itti himnaan hin dhiisu yoon du'e lafam siiressa yoon du'e maal biyya kootti otoo nu jedhu hundumaa hin dhiisu jedhee didee booddeensa immoo kanum ta'e ta'us immoo Haacaaluun abbaa ijoollee sadiiti ijoollee qabaa dhalcheera abbaa ijoolleeti ijoolleen isaas immoo isumatti baate akkuma isaatti goota taate ammayyuu hin beeksifti ijaa kana ani lapheen koo na cabee onneen koo na jigus Haacaaluu bara baraan sabni kun yaadachaa hafa sabni Oromoo yaadachaa hafa maaliif saba Oromooti otoo falmuu baalageen akka malee itti mucaa koo balleessite egaa waan lubbuu isaa naaf amaaru mootummaan immoo gumaa mucaa kootii akka mootummaan naa baasu ammas addabaabayitti nan himadha kana duras himadheeraa jarri kun taa'anii qallabamanii booda gadhiifamuu miti seeratti dhiyaatanii seeraan hundaa'ee isaanis akka mucaa koo bobeessan boba'uu qabu isaan kan lubbuun kan eenyutu lubbuudha kan eenyutu qoosaan ijaa kana mootummaan akka mootummaan as keessa ijaa jiraniif waan kana naa godhanii akka naa godhan jarri kun ciisanii qallabamanii booda mirataadha jedhanii gadhiifamuun qabu ijaa kana bichaan jedha isin immoo warri asitti argamtanii kana kabaja naa gootan waaqni isin haa kennu kana isin hin qaqqabini ilmoon waan keessan biddirri keessan gaariidhaan haa deebi'u malee kanaan miti waaqni isin haa jiraachisu sabni asitti argamtan hundumtuu jiraadhaan jedha nagaan naa bulaa. Mee obbo Boonsa asuma irratti waan tokko akka dhaamtan hin barbaade tokkummaa uummataaf inni kan wareegame mee tokkummaa inni wareegame kun galma akka ga'uuf immoo maal dhaamtu dhaloota ammaaf dargaggoo ammaaf. Nagaa elaa dhaloota jechaani Oromoo jechaan maqaa bichaa miti Oromoon goota Oromaan achi as dhufaa biyyittiin kun kan Oromooti. Inna abbootiin keenya nutti himan inna akaakayyuu keenya irraa dhageenyu abbootiin keenya irraa dhageenyu biyyi kun kan Oromooti Oromoo biyya Oromooti Oromoon immoo goota baay'inas qaba beekaas qaba jabeenyas qaba amma gaa keessa tokko galteetu malaan maltummaadhaan biyya keenya nama keenya balleessaa jirti ijaa kana yaa dargaggoo Oromoo yaa qeerroo Oromoo jabaadhaatii falmadhaa biyya keessan jaaladhaa kan biyya haadha ofii jechaan biyya ofiiti haati ofii biyya ofiiti ijaa kana biyya keessanii jabaadhaatii falmaa biyya keessanii jabaadhaa hojjadhaa hojjaan itti argisiisaa biyya keessanii kana jechuun barbaada galatooma. Hayyee guddisnee isaan galateeffannaa haati goota kana goota Haacaaluu Hundeessaa haati manaa isaas as nu biratti argamti mee isheenoo maal jettee waan gabaabduu akka nu dabarsituun affeera. Galatooma aceen koo dhugaa dhabnee uummata kanaafis hundumaafuu kan hin dhaamu dhugaan ifatti ba'uu qaba dhugaadhaan hojjedhaa jedha galatooma. Hayyee guddisnee isaan galateeffanna. ሀጫሉ የማይደበዝዝ ጀግና ነው። ሁሌም አብሮን የሚኖር ነው። በድርጊቱ ተሰብረን ማዘን ወይም አንገት መድፋት ሳይሆን ሌሎች እንዳሰቡት ዝቅ ሳንል ከፍ ብለን ብዙ ሀጫሎች እንዳሉ አስበን ለተሻለ ሀገር ለተሻለ አብሮነት መስራት ነው የሚጠበቅብን። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ የመጡ ቀን ዘፍኖ ከመድረክ ጀርባ አገኘሁትና ሀጬ ምን አልክ ስለ በላይ ዘለቀ አልኩት። አይ ምንም አላልኩም እኛ ሰውን ባሪያ እናረጋለን ሳይሆን በእኩልነት የተጣመመውን ታሪክ እናስተካክላለን ብዬ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ።